Ati baala jedhati. Sirriitu sirraa. Ana uleedhaan sisirreessuun dadhabne. Ana uleedhaan qabee sisirreessuun dadhabne. Huccuu tana sirraa ol deebisee sisirreessuun dadhabne. Waan hin taane yaadinati. Sammuu tana shaqqal. Maali shaqqala sammuu? Gidaaruma kanaaf sammuu ta'e takkitti. Bikka feete galu kan akka. Bakka dalagaatiin siin jee ati kamiin nama amantaa qo'ati. Bikki dalagaa isheertiif itti nuti maa hajibta. Sila amma warra kaisan qofa ergeen cas jamma hafuura takkan beekse hafuura takkan baafte. Ana tokkasi. Si tokkasi. Warra keenyaa fi warra keessan garaagarummaatti ilaalu. Ni laal. Amma booda na dhageessan ulaatan egaa qulfiin banattee seetame arraaboote qulfiin illee irraa jijjiira. Qarqara mana kanaa boo numaa hin jiru. Soba dhiiti. Sobaan namatti hin deemin. Anaaf sobu jira moo? Sobaan hin deemin. Dhugaadhaan ta'e. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoyyaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya. Jira jirtu. Nageenyi keessan badhaadha. Rakkoo mana keessaa isinitti himullee sirrii miti. Akka sadan goote harkitanii jirtan daawwattoota hordoftoota keenya. Viidiyoo narraa marteeti YouTube irra gadhiifte. Namni akkas nama godhee deebi'ee viidiyoo namarraa maree YouTube irra gadhiisa. Guyyaa san deemeetiin irra deebi'i. Baay'ee takkaan aaree. Akkaan aan hin dubbanne isin na goote. Maallaqa warra keenyaaf ergame. Warra isaaniitiif ergame. Akkam jedhee dubbadhu. Akkam je'eetiin dubbachuu danda'a. Saadaan akka hin taane na goote. Akka namni nama hin goone na goote. Eda halkan keessa dhufee firraayin qaba furtuudha. Balbala banadhe. Kutaa isiitiif ijoolleen narraa banuu diddeet anilleen asuma seenee rafee asuma jira. Daawwattoota hordoftoota keenya. Wanni kanaa kun sirrii miti. Warri Suudii jirtan namni jireenya biyya Yemen kana dhandhamee hin laalin hin jiru. Hin arkin hin jiru. Isin warra Dubaay jirtanitu hedduu waa'ee Yemen kana quba hin qabne. Yemen jechuun biyyaa gadiiti biyya kufte. Biyya akka biyya keenya Itoophiyaadhaati. Yemen jechuun. Mee sanaaf ittu. Ka'ammaan tana maallaqa isin kanneen achi kaa'e. Gaafa mana ijaarutti kaane maallaqa kana kan ta'a biyyattiin obboleessa kiyyaatti ergaa mana sana ijaaranii jedheen ture. Ammaan tanaan if arge akkaan waan biyya Ormaa keessa waggaa meeqana tursiise. Yoo biyyatti waa godhate yoo maallaqa waa kuusatee jedhe narratti fuudhaa kan jedhutu isii keessa jira. Kan hundaa quban qabuuni. Viidiyoo san isiin gadhiifte ilaaleetiin ture. Namatti waan godhinaa siirii namatti hin hojjetinaa jettee ilmi deera kiyyaa as keessa jira. Kosirra taa'eeti kosirra rafee kosirraa qubamaa keessaa. Kosii keessaa nyaata. Maaltu tokkos godhe dhalaa tokkos godhe. Lakkoofsa kiyyattiin deeffadhaa jetteeti dhalaan siiriitti goote. Jaartiin maan isaa. Gaafa inni lakkoofsa isin deebi'ee isii jala mararamee isiidhaaf gajjadu isiin dhiiftee biraa kutte. Amma inni maraatee biyya kana keessa jira. Isiin Suudi Arabiyaa keessa jirti. Dubartoonni abbaa mana isaaniitti siirii hidhan biyya kana keessatti baay'atanii jiran. Isiin ammoo waan akkasillee hin godhu akiraadhaaf. Akiraa fi duniyaatti illee ni honguuyitaa ibidda seentaa jettee turte. Wanni kanaa kun sirrii miti. Ani wanni inni waggaa meeqa biyya kana keessa taa'eef wanti inni godhus hin jirtu. Isiin anaa fi warra biyyaa walitti hammeessuu barbaaddeeti. Anis lukkumaan jalaa dhawaa jette. Iccitii guddoo isii jalaa bee saadaa. Dubartoonni kanaa baay'eedha. Jaartiin akka lukkuudhaa baay'eedha. Jaarsi akka lukkuu baay'eedha. Lukkuun lukkuu kuntaala naqiifme midhaan kuntaala tokko isin naqiif. Nyaadhee fixuu yoo hin dadhabe haadhee fixuu hin dadhabu. Jaartiin lukkuunis baay'atte. Jaarsi lukkuunis baay'ate. Waggaa 8 guutuu biyya Ormaa keessatti akka gommaa dhuufee ta'u jiru isiitu kana godhu jira. Erga isiin deemtee deebitee fi erga isiin osoo hin deemin duraas waa baay'ee wajjin haasawaa turre. Ijoollee tana fudhadhuutii gara biyyaa deebi'i. Asitti namootatti hafteeti dhalaa fuudhuu deemta. Hundi keenya waliin kaanee yoo gara biyyaa deebine diinagdee hin qabnu rakkoon rafaa buunaa jeetee mari'achiisu ture. Yoo arraa tole jettee fudhatte gaafa kaan sirrii miti wanti sun naaf hin taaneetti. Anaatu ijoollee fuudhee gara biyyaa galaa waggaa 2 qofa nu booda hojjedhuuti koottu jedheen. Anaa miti tati biyya Ormaa keessatti dhiiftee ati galtee fuutuu naan jette. Tole didame kunis nama akkanaa kana akkamitti waliin jiraadhu naan jettan meesi. Jaarsaa fi jaartiin tokko irratti wal amanuudha. Nu qofaa miti isinilleen daawwattoonni hordoftoonni keenyalleen wal amanu. Haadha manaa keessan yoo amantan haati manaa keessanii yoo isin amante yeroo gabaabaa keessatti akka namaa ni taatan jeetii yaada. Biyya kana keessaa bahuu dadhabeen jira. Akkanaan biyya kana keessaa hin baane garuu gaafa bishaan Yemen keessaa dhumatee rabbiin naan jedhe anis gara biyyaan mangala. An biyya galuu barbaadu sila gara biyyoota guddatanii yoo carraan naa ta'e
gara biyyoota guddatanii ni barbaada. Du'aa inaaf godhaa. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya wal sakaaluun sirrii miti. Maaliif wal sakaala? Erga rabbii walitti nama fide namni kun hundinuu saayikiloojiii ifiitiin hojjedheetiin akka namaa ta'a jedhee yaaduu qaba. Namoonni baay'een ka saadaa deeggartan ni jirtu gara koomentiitiin. Isin wanni isii qoqqooyisu koomentii ilaalteeti. Koomentii daawwattoonni isin barreessitaniif ilaalteeti. Sirriin jiraa miti jettee waan hin taane hojjetti. As keessa waggaa hojjedhe doolaara 1000. Maal ta'e naan jettamne. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenyaa wanni akkanaa kun sirrii miti. Namni yoo abbaan manaa guddina barbaade jaartii yoo xiqqeenya barbaade biyya ormaa keessaa galuun maal asoo jiru? Maal barbaadda? Maal barbaadda? Nama maal barbaaduun fakkaata? Maal jirti? Maal asoo jirti? Maal jirtaan jira? Waan amma jiru maaltu sige? Maal sige? Maaltu naan hin gee? Maaliif fuulaan irraa baruu? Edda wayitaan dhufu fuulaa kutaa keessanii maal irraa baruu? Dalagaa jirtaa miti? Dalagaa jirtaa? Egaa asirra jira maal quba qaba? Ajaa'iba seentan jira. Deengadda viidiyoo sammartee akka gadhiisan irra. Firaankii dheena gooteen yoo dhugaadhaa malee. Firaankii dhiiseetiin jira siin jenne. Firaankii yoo si godhe waraqaa otoo namaatiif fide maateetiin fide. Erga maallaqa ergite maaliif viidiyoon irraa marte? Asuma ta'e fi nagarrate viidiyoo agarteen see baran. Nagartuu ijaa. Amma akka wayyaayye. Akkam boyyaa. Dhugumaan ergitee miti. Maallaqa ila maal tol kaasee si dhaabe dalagaa jirtaa halkan ni daleeyde guyyaa ni daleeyde maal. Mee waan akkanaa kanatti naasee nama. Waan akkanaa kanatti haasa'uu barbaadan. Maaliif ni yaamte ree? An amma isin yoom? Yoomi? Indiri sagal matee dhageen dhufereen. Laata yaamneen. Sumaa yaamne. Maal haasa'u jirta ree maraata hattaane kophaa maaliin haasa'u? Manni ijaaramu jira. Egaa manni ijaaramu? Maaliin godha amma? Maaliin godha? Maaliin godha? Halkan ni daleeyde guyyaa ni daleeyde gisii wanti darbu jirta ergiree maallaqa? Jechuun ati hanquma akka viidiyoo keessa jette san guututti sanumaati. Akka deeggadda viidiyoo keessee jette san ati akkasuma. Akkamiin jee? Irraanfadheen jira waan hin jee bara. Wanni biyya tana keessa itti galuu dadhabee fuutanaaf. Biyya keessa maal irraa galta? Miila jalaa cabsaa har'a booda miilaan jalaa cabsaa jette. Edaanoo maal gootaa galta? Har'an jalqabne haati gaafumaan ansi fuudhuurraa jalqabde. Ati mee maal? Gaafaan nan karoora si qabsee suudii deemnaa osoo itti ijoollee takka illee hin godhatin biyya tana keessatti. Suudii deemnaa ansi hin jee na jalaa diddisanis. Suudii deemnee dhufne asuma maal godha suudiidha? Suudii deemnaa gaafaan ansi hin jee didde. Dhagee nafaan dubbatin. Suudii deemnaa gaafaan ansi hin jee na jalaa didde. Tole anaa deema. Deemtee fuudhu deemtan jettee na jalaa didde. Hayyee ati deem as teesseetti na boodaa fuudhu deemtan naan jette. Hayyee biyya gale na duubaa fuudhu deemtan naan jette. Ati. Hayyee ati taayi anaa gala galtee fuudhu deemtan naan jette. Ati akkamsi godhammeeti? Ati namni tokko eeguu wal fuudhee bultii ijaarrate booda maaliif kophaa ta'e deemu feeta maaliif kophaa ta'e erguu feeta? Gallas walumaan galee xiqqoo rakkan hojii nyaanna malee asitti na dhiistee biyya galta. Asitti dhiisee biyya gala wanni kan zanjalaadha hin jiruu qofa. Yoo diinagdeen nu hin gahino. Nu goobaan walumaan asitti eenyaree warra keessanii warra keenyaaf hin ergeemi. Erguun balleessi. Tolchite. Anaaf atiin turte jaarsaaf jaartiidhaan marii barbaachisa. Mariin kam duraati mariin seelaa harshifamtee jirti. Mariin ta'e hin dalaydu. Akkamitti hin dalaydu? Akkamitti dalaydi marii namni tokko. Na gaafattee hanqana qabna hanqanarraa yoo rakkoo qabaatan. Maallaqa hanqana erginaaf. Eessa si gaafadhaa ni dhageessaa dubbisi yoo si gaafadhee. Bar nuti biyya ormaa biyya duutuu yaman tana keessa jirraame akkamitti doolaara kuma fuutee ati Awuroopa jirta Ameerika jirtaati. Wala Ameerikaa jiraadhe bikkuma jiranii. Arbii ishaa keessaa addi dadhabdu jirta baratti. Bikkuma jiranii warra fi gargaaran. Gargaaranii nu rakkoo qabna siin jenna. Rakkoo qabna jenna. Eenyu rakkoo qabna siin jenna. Warri Itoophiyaa rakkoo battuu keessa jira. Warri keessan lola keessa jira takka waan nyaatanii dhuganuu qaban. Waan nyaatanii dhuganuu qaban. Abbaan kiyya yoo xiqqaate horii 50 ol qaba. Horii 50 ol qaba. Horiin magaalaa keessatti ni ilaalaman namni si deebisu hin jiru Wallaggatti. Hararga taate jimaan hin gurguramu. Dhaabbatee jira jimaan akkuma beektu. Maatu qabalchiise. Jimaa maallaqa deeffachuu dadhaban Harargee Wallagga namni horii qabaatu horii sanii cicciree si nyaachaa oola. Bakka san caaluu naaf kennuu danda'ani. Du'aayin takkittiin isaan godhan miliyoona caalti. Dhaggeeffadhu doolaara 100,000 hin ergaaf. Warra keenyaafis warra keessaniifis. Garuu qabaadhee teemmanni kun ni qaba. Hin qabdee. Qabaannaanu. Ni qaba. Jaartii lamaan godhatee ishee jechuu jirtaami. Jaartii lamaan godhata akkas hin jeen beeku. Maaltu mana galuu sokotaree maaltu mana galuu sokotaree. Maaltu mana galuu sokotaree idaa fi
Idaafi sokote. Eegaa. Idaafi takka dhageenya. Emergency daawwattoota hordoftoota keenya emergency idaafi jechuun dala hojii dabalataa bakkuma hojjettu san hojiin dabalataa yoo argatte hojii dabalataatiin hojjedhe malee bakki tafees hin jirtu. Dhalaan barbaadaa amma isaan qubatti qabaniiti fayyadaa qaanfadhu kijibiin ati dhiira namni kijibu afaan kee qabadhu. Maaltu si oogute? Afaan kee qabadhu. Amma ati yoo ni sababa maallaqa isaanii keessitume. Maal naa tumta? Sababa maallaqa isaanii yoo keessitume akkanatti maallaqaan ani isiniif ergeef jecha Mustafaan na tumee jetteeti warra biyyatti himuu deema. Wayi maraatuudha fayyaa nagaan qabani. Fayyaa nagaan qaboonni dadhabduuf hin jirtu. Mata maqaa ibsirreessi. Ansi dadhabeet hin jira. Yoo deemte deema akka namatti. Atummaa deemte. Waan inni nanitti huurkee fidee fuuteeti gurraan barte. Gurraan hin barre. Tuwaan isaan nu godhan walumaan nu godhan mokka miliyoona haasan caalu daran sababa godhe. Wanni ati bar viidiyoo san keessatti haasoyte miila jalaa dhahu jette jaarsa. Hin jenneen. Jaarsa kana miila jalaa dhahu arra booda isa ol ka'uu ittiin dhiisu miilaan jalaa dhahu. Miila akka jalaa dhahuun maallaqa diinagdee inni walirra kaajete walirra ittiin dhiisu. Eewwa akkasuma makanaanummaan ati maallaqa mana keessatti abdattee muka dhalaa eelaa eegaa. Dalagaa baate bultee ooltee garuu jirtu. Eessaan bule? Maan si beeka bikkatti bultee dalagaatiin bule? hin bultu bikka dalagaa hin jirtu dalagaa. Kootu dhaqi itti gaafadhu. Wagga dhibbata kan. Guyyaa lamaa sin bullee jiini gaafadhu warra dalagaa. Bikka dalagaa bulutti hin jirtu. Bara bakka dalagaa yaani beektaami? Bikka dalagaa bulutti hin jirtu. Hin jirtu bikka dalagaa bulu. Maal jaaru jira mana jaaru jira moo wanni idaafi siiti isaanii maal? Bikka dalagaattis bulutti hin jirtu. Bikka ati jirtu sin beeku moo akkaman? Ani maallaqa fuudhee ergee moo akkam? Edee hooqon hin dhufe maaliif ulaan rabanuu? Waan deemtu fin beeka zaa kana kamina nuulaan barraaban. Nin bulaatee bika dalagaa maaltu si bika abbaa mana keetii tiranii kun. Si beeka mi? Maaltu halkan si oofu? Hin bilbiltu? An ijoolleeti sirra bara ijoolleeti jiran irra guddaa ijaan argu jaaladha. Kalaas kaafuuri bika dalagaa san geessichi si biraa bulanii chiibsa hojii gaafa dalagatanii. Maal si aarsi? Dubbiin namaa akkanatti waggaa haqasitti himan akkanatti ijjiisa keessaa baatee Bilif sejati. Amma haqan feetu. Anaaf haqan feene. Amma jechuun si amnaan dura dhufte deema. Maal haasoo jirtaati? Maaliif dubbiin taane haasoo itti irra teessee? Akka nama gaarii tokko gootee qulqulleessitee nama hammeessuu feeta kaasiin beekame. Ati maal qulqulleessuu feeta? Waan keessa jirtu dhiiftee makkuu duraan dalagattee galtee yoo dalagattee galtee sadda geessaami. Ulaa tana edaa qulfiin banattee seetame arraaboota qulfiillee irraa jijjiira. Qarqara mana kana boo numa onjo tamo biro bultu sanu ka dalaga galte kibira kijiba diisi ha kijiba diisuti kijiba diisi maafan kijiba diisi sobaan namatti hin deemin anaaf sobu jira mootii sobaan hin deemin dhugaadhaan teem anaaf sobu jira mootii sobu jira ammaan tana waa hundarraa hoo kalaas gommaa dhuufe na gooteemi akkaan manas hin jaarre na gooteemi akkaan sii tanaas namas hin godhe na goote nama si godhuun. Madura nama nangolii. Nama ifdura si oofu malee nama ifbooda si deebisu. Maaliif nu ofirra ilaamaan tanaa kun amata ni. Na jala gattee isa akkamitti nama si godhe. Diina gideeraan miila jalaa cabe. Ammaree sammalee wayita durii maaliif hin godhatu. Anammoo mataa gara nan galchin. Yoo feete deemii bira gal arraaboota qarqara mana kanaan bahin. Feetaami qulfiiti jaguututti lillii keessaa irraan jijjiira bikkuma ooltee bultee gizeef hin feete uraa akkasii barattee qabsan ittuma gali deemi. Ati yooni na maallaqa saniif jecha. Keessitume. Keessitume jechuun warra bilbilteeti maallaqaan isiniif ergee jecha tume jechuudha. Waan ati godhuuf deemtu anis bareedu. Injuu maamuma kanaanuma neetti. Ati baala geedati. Sirriitu sirraay. Ana uleedhaan sisirreessuun dadhabne. Ana uleedhaan qabee sisirreessuun dadhabne. Huccuu tana sirraa ol deebisee sisirreessuun dadhabne. Garuu lolli faayidaa nuuf hin qabu. Taayi. Waliin daleenetti wajjin guddan ijoollee tana fuulduratti ceesifne maatii waliin qabna dhala waliin qabna waan hin taane yaadinati. Mataa kana laala sammuu tana shaqqale. Maali shaqqala sammuu? Shaqqale sammuun teetuun xaafi gidaara kana gartaame gidaaruma kanaaf sammuu ta'e takkitte. Teetoo. Ammoo an bal'iseeti yaadaa baran. Yaadire kalaas yaadire. Ati akkamitti gadi yaaddate namni ol ka'uu yaada malee gad xiqqaachuu yaadu namni. Wanni kanaaf waan fokkottuudha sirraa. Sirraa. Maalin balleessan? Bikka feete olte bikka feete galu kan akka. Bakka dalagaatiin siin jee ati kami nama amantaa qofaati. Bikki dalagaa isirti ibsi nuti isyaa. Kami nama amantaa. Bikki dalagaa isirti. Maa ka jibba. Silaan 500 warra kaysanii erga 500 dhiise akkanatti loltu akkanatti hin oobisu.
Maala kuma nan ganda keenyaa fi jirri ganda keessanii fi ergasanii kas balbalchi jiraani. Hogga dhibbata karra deebite. Maalaqa ergitan. Maalaqa ergiteette. Dhamaatu. Maadamaatu. Sila amma ta warra keessan qofa ergeen cas yamma hafuura takkan beeksise hafuura takkan baafte. Anaa tokkasi. Si tokkasi. Warra keenyaa fi warra keessan garaagarummaatti Ni laalta. Dhibba ni laalta. Sila laalta. Kanaan dura meeqaa awwaytaan ergu meeqaa ergu ture yoo warra keenyaa dhibba erge warra keessan dhibba hin ergu ture. Maaltu sulolchiisare maaltu sulolchiisa. Maaltu sulolchiisa jechuun akkam waan kanaatiin hojjennaa jeetiin fuudhee maalas kanneen. Abbaan keessi ilaa hangana geessu guddise mokkam. Makanaan nama sulolchiisa maal. Siinatti hima. Bagaan ergee bireen. Na dhalchanii na guddisuu siinatti hima. Eewa silaaltee sitti hime gaawwan ati walaaltee sitti hime rakkoo qaba. Silaa beeksee maan ergee biloola keessa jiranii. Dachii yaadde osoo namni waan nyaatu hin qabne ati dachii bitee dachii maaroo godhe. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya nagaatti. Kaameeraallee hin cufin hoggaatu beete haasoytee fitte kaameeraa cufu takka geesse duraanuu sin beekanii. Haasa'ee. Ilaa ammaan tana maaliif hin ergini warra keessanii? Akkam? Lola keessa jiranii. Lola keessa jiran dheeggattee ergineef? Dheeggattee waan argineef. Soomana ergine soomana iidi soomana. Soomana waan ramadaanaa jettee waan ramadaanaa ergite saniif kan maal tolfiti? Maan ergineef? Usoon haadha abbaan waan nyaatan hin qabne ati numaa dachii naa bittaa? Kan baay'ee hojjetan. Dachii irratti mana naa ijaartaa? Ni qaban. Ni qaban hin qaban. Qabaatanillee dhumeeree waan ni qaban. Kan baay'ee hojjetu warra. Warra keessanii baasii dhalanii si guddisanii na dhalanii na guddisanii illee Mushaanii dachii goggoituu irratti mana ijaaree jechuudha. Hordoftoota keenya kunoo akkuma dhageessan kana kanaafuu waliif galuuf ni dandeenya naaf saajaani. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waliif galuu ni dandeenya. Maaliif waliif galuu? Dhiisin cufiniira.